Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota dhaggeeffattoota Anwaar Naasir YouTube channel hundi keessan akkuma fayyaa jirtu jajjabaatu sun jecha har'ammoo waan baay'ee sin barnoota irraa argattan jette jedhee yaadu tokko isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hanga dhumaatti akkasin na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Kanaafuu duraan dursee akkaataa namoonni yeroo baay'ee FB irratti fayyadamtan namoota 5,000 ol akkamitti akka fayyadamuu dandeessan waliin ilaalla. Innis maayinni follow akkamitti akkasiin baay'ifachuu dandeessan isin agarsiisa. Hanga dhumaatti na waliin turaa isin jira. Hayyee ni seennaa. Duraan dursee Facebook keenya waggaa seennee akkatti ni seennaa jechuudha. Sana booda mallattoo xiyya sadanii kananii tunna jechuudha. Xiyya sadanii kan akkuma tunneen oltarree kaatee erga oltarree kaane setting privacy kan ni seennaa jechuudha. Sanarratti setting privacy kanarratti ni cuqaasna. Hayyee akka kanatti jechuudha. San booda hangallee setting xiqqoo kan jirtu kana ammallee isirratti ni tuqaasna. Sana booda oltarraa security and login jira isallee takarraa location isallee dabarraa instant games business integration kana hunda oltarree kaane dhumarratti ni arganna jechuudha. Public posting jira. Public post irratti open gootu. Public post irra erga open akka tuqtanii booda isiniif dhufa. Who can follow me jira. Namoota follow godhachuu barbaadda yoo ta'e ajaja si gaafata. Ajaja isaa kanatti guutachuudha. Kunoo fakkeenyaaf public tu jira, public friends jira. Friends yoo jettanii friend irra guutanii namoota isin of jalaa qabdan qofa. Public irra yoo gootan immoo namni kamiyyuu isin hordofuu danda'a jechuudha. Kanaafuu public gootanii jechuudha. Ajaja tokkoffaa public gootanii who can see your followers on your timeline kan jedhu sanallee akkuma sana follower barra gootanii public irra gootanii jechuudha. Ajajni sadaffaan public posts commentiidha. Warra commentii isiniif godhanillee akkuma sana public gootanii dabarsanii jechuudha. Sana booda oluma tartanii public profile information public profile info kan jedhu kanallee profile keessan akka eenyinuu argu yoo feetan sanallee public jettanii dabartanii jechuudha. Kanaafuu akkuma kana hunda isaa erga public gootanii kaatanii booda comment ranking kan jedhu jira. Yoo feetan ni cuftu, yoo feetan ni bantu, ni rakkoo hin qabu. Gara lamaantu ni deemsa jechuudha. Sana booda hamma ajajni kun haala kana hin dhumne erga ajaja kana goonee guunnee kaane booda xiyya Facebookaa keessa ni seenna jechuudha. Kan erga finne booda mallattoo sadan irra erga seenne bakka profile keenya ni seenna. San booda ni tuqaasna jechuudha. Ammallee hayyee akkatti oltarraa jechuudha. Erga oltarree kaane booda edit public details kan jedhu san jira. Sanillee ni cuqaasna. Haala kanaan jechuudha. Cover photo, profile picture ni jira. Sanillee dabarree oluma tarra jechuudha. Details kan jedhu jira. Details kanarrallee achumaan hayyee edit goona jechuudha. Edit hoggaa goone akkatti oltarra jechuudha. Wanti mata duree irratti barreeffadhee jiru kun hundillee ni jira jechuudha. Kunoo laa ilaaha illaa huwa wahdahu laa shariika lahu kan jedhu kanaafi sagalee miidhamtoota wanni irra barreesse kun hundi isaaniitu ni jiru jechuudha. Sana booda hanga dhumaatti ol tartanii hayyee kunoo followed by 343 people jedha. Followediin kan kee namoonni si daawwataa jiran nama 343 jedha. Kanaaf jennaan isin warra haaraa banattanuuf zeeroo ta'uu waan maluufi erga ajaja kana gootanii booda jechuudha dhuftanii as keessa galtanii edit detailsii kana erga galtanii booda save gootanii baasanii jechuudha. Save kan jedhu jira. Kanarra akkatti gootanii baasanii jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Amma mata duree biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha.